Hojiileen misoomaa uummanni irraa fayyadamu hojjetamuun guddina saffisiisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Kun sadarkaa barbaadamuun hojiirra hin oolu taanaan komiis kaasuu mala. Magaalaan Shaggaris erga hundooftee bu'uuraalee misoomaa magaalatti gitan hojjetamuu dhabnaan hawaasni komii kaasaa ture. Yeroo ammaa garuu pirojektoonni akka biyyaatti fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessuun eegalan hawaasa aanaalee Shaggaritti abdii horuu jalqabe. Jiraattonni bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Kuraa Jiddaatti nuti dubbisne kanaan dura bu'uuraaleen misoomaa gahaa dhabuun miidhamaa akka turan obbo Gizaachoo Kabbadaa fi Girmaa Zallaqaa kan dubbatan. Nama keenya nama 27 galaanne ka fudhate galgala shaggaroollee ka gurgurannee waan ta'e oggaa kennu nama biraa dhiisiti abbaa kiyya cimri abbaa kiyya bishaan fudhate ana akaakayyuu kiyya na guddisee gizee abbaa kiyya fudhatu hin beeku. Garuu jijjiirama guddaa akkuma shaggar fidee kana daandiin qoshee waan tokko oggaa dhufe sababii fidee dhufu daandiin qoshee kun dhufe ija nu bane karaan nuuf tolfame. Hingammanne namni ati deemee gabaa argachuu hin danda'u, sululta bu'uu hin danda'u, ati Kuraa Jiddaa bu'uu hin danda'u, daandiin hin jiru, namni gara deemee warra du'aa deemuun hin qabu, lagni kan hin ceesifne ture agarsiisa jechuudha. Kun immoo yoo amma dhugaa nu taanaan waan ofii keenyaaf duubatti irraa dheechinu hin qabnu, uummata nu hiriirsifnee hin qabnu irraallee kenninee duuka dhaabbannaa. Pirojektiin guddichi sadarkaa yaadan irra darbee gara hojii qabatamaatti gale abdii itti horuu kan dubbatan jiraattonni aanaa Kuraa Jiddaa ijaarsa pirojektii magaalichaatti jalqabametti gammaduu obbo Dirribaa Hordofaa fi maanguddoo Girmaa Zallaqaa kan himan. Daandiin guddichi Shaggar kun dhufuun isaa kun uummata keenya baay'ee fayyadaa jechuudha. Kanaaf carraa guddaa arganne jechuudha. Uummanni Shaggar daandii kana argachuun isaa baay'ee nu fayyadaa jechuudha. Duraan miidhama guddaa keessa turre waan ta'eef kanaaf misoomni kun ofitti ammannee uummanni toora kana ammas qabachuudhaaf tattaaffii guddaa qabnaa jechuudha. Inni galma ga'e jechuun uummanni iji banamee iji saaqame jechuudha. Har'a namni warri du'aa tokko dhalate sulta dhaquudhaaf daandii hin qabu. Ati Kuraa Jiddaa bu'uuf daandii hin qabu. Kun oduu amma xumuramee wanni dafsitaa amma hin jennaan nutti dhagahamu isa duuka hin dhaabbannaadhaan wanna barbaachisa irraallee duuka hin qarru hin jedhudha. Hojiilee gurguddoo akka pirojektoota kanneen sadarkaa biyyaatti uummata jiddu galeessa taasifachuun eegalaman hawaasni akka isa fayyadu hubachuun yeroo jedhame keessatti akka xumuramuuf gahee isaa bahachuu qaba kan jedhan jiraattota naannichaa keessaa maanguddoo Abarraa Maammoo fi obbo Dirribaa Hordofaati. Daandiin kun yoo eegale bu'uuraaleen misoomaa naannoo kana jiru qotee bulaan keenya gabaa irratti mirtii qabullee gabaa baafatee akka fe'etti gurgurachuudha akka fe'etti daldaluudha qotee bulaan hundu hanna gadullee nigdiidhaan hanqotullee qotiisan gabaatti geeffachuudhaan baay'eetti gammachuu guddaan nutti dhagahama jechaadha. Hawaasni toora san jiru hubannoo guddaadhaan daandiin kun nu fayyada ofitti fudhatee nama sirriin amansiisee karaa sirriidhaan daandiin kun nu fayyada. Daandiin kun daandii Shaggar kan haaraa nu dhufe bifa haaraatiin nu dhufe waan ta'eef nu fayyada inni jedhee uummanni toora sirriin hubachiisee daandiin kun akka dafee hojjetamu godhuudhaaf duubatti kan hin deemne ta'uudha jechuudha uummanni toora keenya. Magaalaan Shaggar sabaaf sablammoota hedduu ofitti hammachuun hojiiwwan misoomaa magaalattiin walgitan saffisaan hojjechuun jijjiirama guddaa agarsiisaa jirti. Hooggansii fi jiraattonni magaalattii hojiiwwan misoomaa eegalaman kana sirnaan xumursiisuu akka qabanidha. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kan himan. Qophii guddaa gochaa turtanittu hojii qabatamaatti galaa jirtu. Kanaaf hundumti keessan iyyuu miira olaanaadhaan jabaattanii akka hojiitti galtan hundaa ol immoo jiraattonni magaalaa kana ubsa cimaa keessa dabartanittu amma yeroo argattan kanatti sirriitti gargaaramtanii magaalaa yaaddanii fi magaalaa hawwitan sana dhugoomsuudhaaf jabaattanii akka hojjettan isin jajjabeessuun barbaada.